السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجاتني وردفتك يا زارة موفي كبجمو أكان يرتفع يا كيسان يا لمن لسانه كيسان نجاتك إذا أساسا الإيرسو كالتبا إلى الفيديو كسيدة برسا ماشى الله إتكوتا تك بدت في تجرا إذا ما كاتنا من تيسانو تجوا هندبتنا بعيدا كباريدي بفيه ساكسته ما شاء الله برتني واجه قبض هندا تجوا فلانا سكوارا فريجها شوكا فريجها فلانا غدا فريجها ألبي فريجها كمرجع جتان كنا ما شاء الله جدو بريدي بتجوا هندبتنا أكم بس كنا جنا جالس على من نسأله كيسان ما جالس نرجع كنو نشان كودا نورا وجدين ترجعوا نرني نشاو في دكاتو سلالو بربادة جدا كان ما يا دكتورة ورا وفي طريقة ini إذا كاميرا سديمسي سنتا أغرسي ساتورتين كيسان نولينا تاو فيديو مو لايكي كودا maal taatanii koo rakkoon keessa maaliin rakkoon isin irraa qabdan viidiyoo ni ilaaltan garuu laakiin gootan dhugaa dubbachuuf wallahi nama ajaa'ibdanii viidiyoo dheegaa doraabi tokko anuu jechuun jedheetuma waraabee daqiiqaa 25 akkas waraabee waliin guruu baate san guutuu ilaaltanii namni kuma torba laalee laayikiin 500 ajaa'iba qabdan hundaafuu akkasitti tolee godha. Abshir waata kara kun jiru garuu wasu laayikii godhanii uummata kontiksii irraa irratti kan jiru akkasiin jaa laayikii godha namoonni bishaan barbaadan meeshaa keessatti isin dubbadha turtii gaarii waliin qabaadha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana baay'ee takka gabaabseetiin haasa'ee geessuun barbaada maaliif sa'aatiin baay'ee takka biiziidha jechuudha. Akkuma rootoo irraa isin eegala roottoon kun halluun isaa gurraacha malee rootoo makaawwanii rootoo biyya keessaa isa tokkoffaa jechuudha. Rootoon biyya keenyaa akkanatti guddaadha garuu ka biyya keessa tokkoffaan isa kana leetira 400 ka gabarii qabu jechuudha keessa isaatii. Rootoo biyya alaa guutuu barbaadan ni jira garuu akkanatti bal'inaan qabu jechuudha. Garaan isaa kuni midhaan illee itti naqatuuf ta'a, bishaan illee ta'a, uffata waa baay'eef ta'a jechuudha. Kanaafuu meeshaafis ta'a. Gatiin isaa qarshii 3,000 itti aansee asumarraa isin eegala sufraa nyaataatu jira maashaallah laala kanatti walirratti dalagsiiseetiin jira jechuudha. Sufraa nyaataa kabunaatii fi xaalli biffee isii baay'ee takka bareeda taate biffee keessaa hedduu takka bareeddi bakka takkatti ajajama yogguu barbaadan heeloo jedha. Sufraan kun dhumarra isinitti agarsiisa meeshaa isinitti agarsiiseen booda bal'inni isaa jechuudha. Walii lama sufraan kun kanuma ta'ee ka meetira diqqaa ni jira jechuudha. Ka garaan isaa dhiphatu akkasumas ka qumatiin isaa diqqaa kun hedduu takka guddaadha. Akkanatti walirratti xaalli firee 6 wajjin qarshii 3,500 kan nyaataatii fi ka bunaa ka qarshii 1,000 illee jira ka qarshii 2,500 illee jira. Akkuma fedhii keessaniiti jechuudha. Waan kwaalitii yoo barbaadan akkasuma gatiin isaa ni dabala. Kana maashaallah hedduu takka bareeda sagantaatii fi diikooriin isaa kun baay'ee namatti tola. Akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa itti aansee asumaan immoo maankaa ammisiin jedhatan kunoo baay'ee takka kwaalitiidha. Maankaa sukkaaraa firee 6 kunoo 3 asiin 3 duubaan jirti. Shuukaa firee 6 albee firee 6 maankaa kan firee 6 qabdi. Akkanatti masqammacaa qabdi hedduu bareeddi jechuudha. Biffee keessaa qarshii 2,600 galtee jirti 2,500 turte. Itti aansuun immoo kunoo sa'oonni kana distiin faalutii kana yookaan kuukarii kana leetirii meeqa leetirii 11 kuukariin kun leetirii 3 jira leetirii 9 jira 11 jira 18 20 jechuudha. Dhumni isaa kana gamma arge isiin tun garuu 11 jechuudha. Ta sadii sun yeroo baay'een argamtu gatiin isaan hundaatu garagara. Kuni amma qarshii 5,800 bitame. Egaa asitti immoo qoraan jira maa qoraan kun isa oriijinaala ta'ee fi isa baay'ee takka furdaa ta'ee moo qoraan kana gizi baay'ee ilaala garagarummaa qaba jechuudha hundi isaatu ilaala. Kun hedduu takka kwaalitiidha leetira 3 qarshii 1,800 maashina bunaati. Maashini bunaa kun niimaa tokkoffaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa albeen isaa agartanii albee hedduu qaba baay'ee takka bareeda. Asprees kanaan gadi qaban jechuudha gizee dakkamu akkasitti akka fatan abdiin qabaa niimaan diqqoon ta'a akkana jirre jechuudha. Lummuttiin sunniin qarshii 650 tuni garuu 1,600 jechuudha. Hordoftoota kiyyaa meeshaan ultara akkasitti akka fatan abdiin qaba. Asitti immoo qarshii 1,000 saanii kuukisii qorsoo garagaraa waan garagaraa sagantaa fi dhiyeessitan masaxaba 300. Asitti kun immoo jala saanii qabu saanii tan of jalaa qaba akkuma jiru kana jira isa guddaadha 800. Kun immoo maashina bishaan ho'isu 2,200. Asitti immoo saanii gubbarraa sun lamaan tun cilfaa isii 800 lamaan isii saarbisiin jalaa tun jechuudha. Asitti inni irra godheera argina.
kanneen jechuudha. Saarbisi sadiin tan akka walirra qarshii 1,000. Itti aansee immoo asitti cilfaa tan agartanii waan garaagaraa shiipsii ta'uu danda'a. Waan garaagaraa akkanatti zayitii keessaa gizee baasanii kanatti jechuudha. Walii jalatti kanneen cilfaa firee sadii guddaa haga xiqqaa guddaadha. Itti aansee giddu galeessa tunis furdoo taatee kanneen walitti firee sadii jechuudha. Firee sadiin tan akkanatti 1,200 tun 250 innis 250 kun akkanatti irratti dhimbiibaadha. Dhimbiibaa ta'ee garuu kashaayii yogguu barbaadan laala akkanatti jira. Kun kashaayiiti. Fireen sadiin kun akkanatti garuu kun walirratti dhufee inni kun guddaadha. Ka juusa garaagaraa waan barbaadan itti gingilchachuu dandeettanii yeroo takka takka harcee xixiqqoollee kukkisii garaagaraa gisee hojjetan baay'ee takka kwaalitiidha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kun bakka itti fannifatan qaba. Tartii waa'ee irra keettan akka isin jalaa keessa gadi hin dabarre akkanatti irra keettan jechuudha. Isa guddaadha. Akkanatti walirratti qarshii 650 walirratti akkanatti jechuudha. Inni kun itti takka guddaadha. Adda isaa barbaadan isa kana qarshii 400 guddaan jalaa kan jechuudha. Adda isaatitti akkasitti akka hubattee dhabdeen qaba. Kun immoo tashaayii akka namatti kunniin normaali sadiinti tashaayii illee ta'uu dandeetti. Juusa illee ta'uu danda'a. Harcee xixiqqaafis ta'uu danda'a. Kunni kashaayiiti. Dhadhaa illee ittiin baasuu dandeettanii. Kanallee dabalataan kashaayii bira bitee fi jira. Maaliif isin fakkaate kunuu hin jira garuu kana fakkeenyaaf amma dhadhaa itti dhimbii bosoo ittanii dhadhaa ho'aa laastikii waan ta'eef hin gubata jechuudha. Yeroo akkas waan ta'eef ni gubata kun laastikiidha. Shaayii qofaaf ta'a shaayii fi buna bishaan akkasii dhadhaa gizee dhimbifatu barbaadan kunniin amma tokko dhadhaa ta'uu danda'a. Sibiila waan ta'eef qaamni isaa guutuun jechuudha. Agartanii kun sibiila kuni laastikii dhimbiin isaallee qaamni isaallee akkasitti billisii 30. Egaa kana sumaan xumurree jira hordoftoota kiyyaa. Asitti girgiraa ifaa naan jettee jirti. Girgiraa ifaa suuraan isin natti ergite kanuma garuu suuraa gizee ergitan suuraan guddaa tokko kan isin natti ergite meeshicha bite garuu diqqaadha jechuudha. Suuraan isuma ta'eet diqqaadha meeshaan kana ta'ee guddaan jira. Gatiin isaa uddiidha. Qarshii 3,000 kana ta'ee guddaan jechuudha. 3,500 haga 3,200 akkasii. Isiin tuni diqqoodha. Viidiyoo keessatti guddaa isin fakkaatu dandeetti kun akkanuma jechuudha. Garaa akkanatti hin qabu. Qarshii 3,000 sun diizaayinii isaa kun akkana ol guutuudha. Kun immoo hixaanonni itti aarsan waan ta'eef hixaana wanni san kan meeshaa san itti aarsan waan ta'eef ni gaagaru diqqoodha jechuu barbaadeeti. Ta'ifaati kunoo maabiraaf maxbaxa qaba. Sookeettiin isaa kun abbaa sadiiti. Firsanii maashaallah kana fakkaata. Qarshii 1,800 bitee fi jira. Meeshaa hixaanaa kunoo haga feetan akkana godhaa ooltan irraa hin banamu. Harka tokkoon bilbila qabeenaan banamtu qarshii 300 na biratti beekamtuudha. Itti aansuun immoo kunoo meeshaa haxumaa qabdu tana onni misii wajjin akkuma jirtu kanatti qarshii 350. Inni kun maxbashaa isaa lakkoofsa guddaati. Dhiifaa harka tokkoon bilbila qabadhee egaa hedduu akka bareedaadha jechuudha. Maxbashaan kun ka kurree qabu miti garuu qaamni isaa akkasuma kurree hin qabu. Lakkoofsa tokko jechuudha isa guddaadha. Kana fakkaata qarshii 2,500. Egaa asitti immoo hordoftoota kiyyaa kun sahaanii dheenkaleessa immoo dheengadha isinitti agarsiisan fi kiyyaatti dabalee fi jira fedha kiyyaan maaliif meeshaa isii bitee maallaqni irraa koo jennaan sahaanii kana bitee fi jira maashaallah. Hedduu takka jaaladheeraani tariitii immoo itti fayyadamnee tumaan laallaa hojjumanii akkana kun cilfaa qaba. Cilfaan isaallee sadarkaa qaba jechuudha. Guddaan xiqqaa ka sahaanii tokkoffaa guddaa kana ka lammaffaa isii tana ka sadaffaa immoo kun geengoo tana baay'ee bareedduu soo guddatte akkana isin jedha. Gatiin isaa qarshii 2,500 namoonni barbaadan heeloo jettanii ordarii godhachuu dandeettanii. Diizaayinii isaa bareedaadha. Sagantaa gizee qabaattan guddaa haga xiqqaa itti fayyadamtanii jechuudha. Waxii ayina sadii. Egaa viidiyoon keenya kana fakkaata ture. Akkasinitti tola abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaanaa qabaadhaa. Isin jaaladhaa isin kabajaa. Baay'ee laayikii gochuuf hin dagatina hundi keessanuu. Oolmaa bareedaa isin haa ta'u. Baay'ee.